Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan daawwattoota keenya jirra. Akkasumatti ijoollee keenya waa'ee tokko isin gaafanna. Waa'een tokko kan isin gaafannu warroonni chaanalaan guddattan please uummata Oromoo waa'ee seenaa isaanii, waa'ee agartee qabsoo isaanii kana waraabdanii akka gallakkiftan isin gaafanna. Inshallah fuulduratti illee ijoolleen keenya warroonni agartee biyya ambaa jirru fi warroonni biyya ambaa akka Suudii, akka Riyaad, akka agartee Qaaxar, Dubaay jirtan hundi akka waan bareedaa gallakkiftan isin gaafanna. Diraamaa fi waan gargaraatis gadhiifna inshallah fuulduratti. Garuu inshallah fuulduratti illee inshallah abdii guddaa ni qabna jechuudha. Ana kammoo mataa kiyyaatitti chaanala banuun kiyyaa yeroo gabaabaa keessatti guyyaa waa xiqqootti hin banee jechuudha. Ammaan dura hin guddanne gaafaan guddadhee waan diraamaa waan garagaraa gadii lakkisa. Akkasumatti ijoollee keenya warroonni chaanalatti agartee haara taatan hundi subscribe, like, share gochuudhaan inshallah faana turaa isin jenna. Akkasumatti inshallah hanga walitti dachaanitti nagaa nuuf turaa isin jenna. Akkasumatti ijoollee keenya warroonni agartee chaanalatti haara taatanis faana turaa isin jenna. Guddaa galatoomaa isin jenna.